nagaa kiyya bakka jirtan maratti sanagoo nagaa kottaan suraan ergaa magabaabdusee dhimma daasporaa keessatti itti wal nyaatamaa jiru tokko tokkotu achi bu'ee uummata keenya kana qalbii isaa facaasaa jira. Akka waajjira xiinxalaa bilaashaatti immoo waan hubanne tokkorraa jechuun karaa waajjira keenyatti ilaalu karaa namni garaagaraa itti ilaalu gargara ta'uu danda'a. Irra guddaa amma mata dureen daasporaa keessa amma Oromoon Afrikaa qabeerraa mataa cabaa jiru waa'ee qabsoo bilisummaa Oromootu hin taane abaluutu qabsoo bilisummaa Oromoo butuuraa fi abaluutu achiin cabsuu fi hayyoota Oromoo beektota Oromoo asii achiin cabee asiin beeraanitu atakaaroon amma daasporaa keessa jiru mata dureen amma Oromoon Afrikaa qabu waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuutu hin taane mata dureen kun jira warra qabsoo Afrikaa qaban harka garuu irra guddaa warra sooshaal miidiyaa irra socho'an warra feesbuukii kan miidiyaa irra jiran harkaa wanti harka jiru inni kaan Keeniyaa gurguree inni kaan asiin bee gurguraa jira qabsoo Oromoo butuuraa butamuuf deemaa jira ila Oromoo naamana waa tokkoon isinitti hima naamana kanallee nama ta'etu gargaarame bar tokko Oromoo garuu waa tokko naamanaan isinitti hima qabsoo karaa waraana bilisummaa Oromoo dhufu nama miti seexanni butuu hin dandeessu rabbi duwwaa yoo harkaa buteera malee nama miti hayyuu maaloo jettee yaaddoo isa dhaxxuun miti seexanumtillee harkaa butuuraaf hireen argattu maaliif beektaa qawweeraan baatee deemaa jira wanta ta'eef seexanii qawween sodaatti beekadhu kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo butamaa yaaddoo warri qabdanii isa kanaaf yaaddoo hin qabaatina garuu warroonni wanta kanaaf dhamaa jira yoo jiraatanii maal gochuu danda'u beektaa rakkoo isaan fidan xinnoo qalbii uummata kana faffacaasu yaada uummataa gar tokkotti sassaabame gara Oromoo fayyadu faayidaa Oromoo fi deentaa Oromoo fi Oromiyaa wal boonsuu sanatti akka qalbiin uummatichaa hin dachaaneeftu atakaaroo biraa uumu anirra guddaa garuu dhiifama naa goraa leellistoonni isaa jirtu wanta ta'eef irra guddaa hafuura hamaan eenyudha yoo jette hafuura akka lakkoofsa 666tti taa'ee Oromootti dhikkifatu tokko hafuura nama Lammaa Magarsaa jedhan kanaadha irra guddaa kan hin baay'ee sodaadhu Lammaa Magarsaa jechuun bofa mataan dhaame miliqee wajjin garaagarummaa tokko hin qabu furattee furachuu baattees amma namoota baay'ee dhukkubuu danda'a waa'ee dhimma Lammaa Magarsaa qabsoo Oromoo kana qabsoo Oromoo warra gurgure keessaa hangafa isaatinni akka oppidootti warra afaan sabboontota adda bilisummaa Oromoo qabsaa'ota Oromoo haqaa butatee dhufe tokkoffaa irratti kan inni dubbate Amboo irratti dhaqee uummataanii gooftaan keenya uummata keenya jedhee wanti inni dubbate si warri wajjin hojjetan achi butamee ba'e jechuudhaan akka inni leellifamu akka inni mul'atu godhanidha. Hafuura namicha kanaa sodaadhaa Oromoo. Warri hafuura sanaan dhukkubfattan jechuu gooti. Nuuni maanu biraan maaliif waaqessinu wanta ta'e warri nama waaqessitan hafuura namtitti kanaa sodaadhaa. Sanatu gadhee maaliif beektaa ayyoonni danuun isammaa isaa bobaa jala kaa'atanii karaa kan biraa gamaaf gamasiin dhufaatee jiru garuu amma jala sararanii sitti himan lammaa dhiisitiin lammaamti ni dheengadda Oromoo burjaajesse miti warrumti kamillee yoo dhufan qabsoo Oromoo karaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromoo wala bajaaruuf deemamaa jiru massuu miti jechaadha tuqaa tokko itti ida'uu irraa hir'isuu hin dandeessa warri karaa borootiin shira garagaraatiif deemtan garuu waa tokkotu jira Oromoo qophaa qabaadhasee kana waa'ee hayyoota Oromoo irratti duuluu waa'ee dhimma Oromoo kana kaasanii wanta akkasii kuni diinni guddaan qabsoo bilisummaa Oromoo ganamaaf galgala quucarsu akka inni ol hin deemne guddina isaa kan gufachiisu tokkoffaan diinni isaa eenyu yoo jette warra maqaa waraana bilisummaa Oromootiin adda bilisummaa Oromootiin socho'an utuu qaama sana hin ta'in isaan fakkaatanii warra deemanii maqaa walii balleessuun qalbii uummataa cabsuudhaan isa kan biraa kaleessa akka tureedhaan diinonni hangafa warra kana qophaa qabaadha. Hayyootaaf warri miidiyaa lammaffaaf sadaffaan kennaaf akka waajjira xiinxalaa bilaashaatti diinni tokkoffaan Oromoo qabsoo Oromoo gatachiisu warra maqaa baa'u gogaa baa'u uffate keessi isaanii piippi gogaa baa'u uffate keessi isaanii warra arallee wayyaanee irraa abdii qaban mootummaa fe'umsaa mootummaa maalii jettee diraamaa hojjetu jarri kun diina qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoffaadha maaf jennaan maqaa sana ittiin deeman maqaa Oromoon hundi gola isaa keessa kudha ammatee of hirkaa qabu laphee isaa keessa onnee isaa keessatti of keessatti akka dhiigaan cobee waan itti katabameef waa'ee waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo jedhamu kana wanta ta'e isa kana massuuraaf isa kana baattataniitu fannoo kana si dura qaba dugda duuba isaaniitiin mul'ata mataa isaaniitiif jedhanii ganamaa galgala wuxxifatu jaallattus jibbitus jaarraa kana keessa dhaloota warra joonjessitu hin joonjofta keessumaa kabaja ofittoraa warri maanguddoo taatan warri yoo xinnaate abbee kootii taatan qabsoo kana keessatti aarsaa guddaa kaffaltan isiniin of dura qaba warra xawal waalleen tokko jiru asii maqaaf artistii ofiin jecha achi muraasi muraa warra gogaa baa'u uffatan biraa dibbee rukutu asii immoo warra qabsaa'ota bira fakkaachaa warra akka godhanii jiru xawal waalleen golee hundumaa keessa jirti
jarreen akka kana diinni tokkoffaan warra maqaa abaa'ootiin murnoo fi jaaree socho'u jara kana diinni tokkoffaan warra har'a waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf hoggana waraana bilisummaa Oromoo jaal gammachuu abbooyyee dhabamsiisuuf jaal gulicha jaal sanyii dhabamsiisuuf jaal baasfaa dhabamsiisuudhaaf jaal gulicha dhingee dhabamsiisuuf woboo mataa isaanii bixxilachuuf warra ganamaaf galgala wixxifatan diinni tokkoffaan jara kana garumaan waa tokko dogoggoran dhalootii har'a bosona keessa jiru kara deemaa loltuu mootummaa Itoophiyaa warra harka laatu miti warra barumsa barate warra qabxii olaanaa qabu warra sadarkaa kamiin biyya hoogganuu danda'utu har'a waraana bilisummaa Oromootiin miseensa isaa ta'e jira hooggana isaa dhiisi maallaqa itti ergutiin atakaaroo kana keessa galee waraana kana bittinneessee gara ati barbaadetti ungulaalee deemaa miti tokko tokko kabaja mataa keetiif kenni kabaja ofiif kenni namaan of hin dorgomsiisin waan qabdu waan mataa keetiin booni kan keetiin booni arra tokko maal jetti eenyu ka warra wayyaanee kana xaxqaan maaloo jetti maqaan seewonaaf hin galana jeneraali isaanii tokko dhaqeetatti dabalamee qabsoo geggeesse jiranitu namicha kana leellisu Oromoo maaf akkasiin ta'eetu warran keenya warra PP keessaa dibbee rukuttu maqaa Oromoo warra dhaattu faa jeneraala garaagaraa kaasteetu dibbee rukutta sitti nima jeneraala yoo barbaadde jeneraal Raggaatuun arra sabboontuun dubartii Oromoo bara dargaggummaa seeti har'a sadarkaa maanguddummaa seeti jeneraala woboo kan taate hoggana waraana bilisummaa Oromoo taate faranjii kan boojite jaal Raggaatuun har'a Kaayiroo keessa jiru fakkeenya isaanii ilaalaa deemi jeneraal Tsaadqaan kee fudhadhu qilee keessa gali fakkeenyi keessiif isaan har'a warra lubbuun jiraate har'a biyya baqataa keessa ta'anii utuu gantuuf walwaallee meeqa achi waardiyyaa abbaa duulaafa meeqa utuu achi opiidoo hojjechaasii waliin rukutaa dhiiga waraana bilisummaa Oromooti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti dhamaate dhangalaatee jirtu isaan garri warri qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti godaannisa ofirraa qaban rasaasa qaama isaanii keessa warri qaban kanneen akka jaal Raggaatuufa har'a Kaayiroo keessattitu biyya baqaa keessa ta'anii jireenya gadaanaa jiraachaa waraana isaanii tumsaa jiru isaaniin fakkeenyummaa fudhadha jeneraal Tsaadqaan kee wajjin qilee keessa bati qabeenya isaanii miti namummaa isaaniitti dhaban isaan ati qabeenya jeneraal wayyaanee siin sabuma keerraa saame dhiiga isaa dhangalaasee ajjeesee irraa buqqisee qeema keerratti horatetu qabeenya akkasii dhiisee deema yoo dhiisee deeme kan saatiire dadhabeen arganne bara dhiiga kee dhangalaaseeti isaan garuu dhiiga isaanii dhangalaasanii dhiiga dargaggummaa isaanii dhiiga bara qarrummaa isaaniiti bara maanguddummaa isaaniitti qabsoo bilisummaa Oromoo cichanii jiru jeneraal tokkoffaan kee isaan siif fakkeenya keeti malee jeneraal wayyaanee siif miti kan inni qabsa arra siif qabsaatti jiru fakkeenya jeneraal Raggaatu fudhadha jaalsaamee hafaa fudhadhasi warra harmootii raayoon sii kaase warra bara xinnummaa isaanii bara qarree ta'anii jiranii ka'anii waraana bilisummaa Oromoo keessatti har'a fakkeenyaaf Faatmaa kan jedhamtas Atlaantaa jirti qaama see keessa rasaasatu jira loltuu waraana bilisummaa Oromoo kan turte har'a fakkeenyi jara kana jeneraal Raggaatu faa fudhatanii kumaaf kitilatu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira shamarran Oromoo illee ankee warra qaqqaalee akkasii sitti waan tokko hin fakkaatan kan diinaa fuutee leellista bara jireenya keetii kan diinaa jala deemaa jirta warri kun warra sammuun keessa dhuufe warra sammuun keessa waa arguu hin dandeenye kan ofii utuu hin taane kan hommaa argu qaalluun kan sembetu kan namaa odeessiti gootota meeqa fakkeenyaaf jaalmarroon yuunivarsiitii keessaatti kan inni dhiise deeme bara hayyoonni Oromoo warrumti har'a deemee diinatti dabalamallee kumaaf kitilli isaanii warra barate sadarkaa biyya sana miti biyya addunyaa kanarratti waan guddaa gochuu danda'a keessumaa waan si dhibu keessa addi bilisummaa Oromoo hoogganni isaa kamillee loltuu waraana bilisummaa Oromoo kamillee namni sadarkaa olaanaarra utuu hin geenye qabsootti makame tokko hin jiru yeroo dammaqetti an dammaqee dhaqee jireenya fakkeenya biyya qaroome keessa akka warra achi fiidee miidiyaarraa dibbee rukutuu kana garasitti basha'anii jiraachuu danda'u bara sana dur jedhani waa tokko sitti maseenaa tokko bara Haile Sillaasee ta'u bara maali bara Haile Sillaasee natti fakkaata nama tokkotu magaalaa Dambidolloo keessatti jedhan bara Haile Sillaasee ta'uun bara sana jechaadha bara Oromoon akka Oromoon kutaa shan dabarre bara godhatame keessa nama tokkotu tuqaa lama fide jedhan bara sana tuqaa lama bara sanaa jechuun foorii irraa yoo darbanatti fakkaata nama kana tokkittii isaatu fide wanta ta'eef Oromoodha wanta ta'eef ummati magaalaa sanaa baatee naannaa ture konkolaataadhaan fardaan magaalaa Dambidolloof gandoota baadiyyaa isaa keessa iddoo garaagaraa keessa naannessaa turan bara sana keessa gootota akka kanaatu sammuu sanaan qaroomee achi as beetu dhaloota meeqa qaree arra karaarra buuse fakkeenyumaaf isii kaase isan beekurraan sii dubbadha gootonni Oromoo warri dhaqan isheen dhiigaatti dhuman machooftuu fi qawalwaallee bitamtuu utuu hin taane gootota
warra dammaqee ummata isaa dammaqsuu ka'eetu isa darra gandaa wal biqiltee amantii waamee kan laaqamaa jirtu sanan dumaa furatanii utuu ooluu danda'anii utuu amantiin isaan oolchuu danda'u amantii waa kan amantiidhaa jiraniitu obboleessa isaanii dabarsanii ilaalan akka tarra itti waliin nyaanneef sila kanarra amantiidhaan ol nyaachaatti jirtu gootota akka kanaa qabda gootota fakkeenyatti kaafatu amantiis yoo ta'e eenyuun garasitti warra siif jedhee aarsaa kaffale kanneen akka jeneraal Taaddasaa Birruufa Oromoo amantaa kiristaanaa hordofu nafxanyaara jedhanii warri sun waan barsiisaniif Oromoon immoo musliima duwwaadha jedhee warra kan biraa Oromoo iddoo lamatti qoode Oromoo obboloo malamaan isa addaan bittinneesse arsii irratti dhaqanii kan isaan Oromoo qalbii isaa jalqabaatti deebisan isa dammaqisi keessaatu akkas jedhee gadi ba'e warra akka kanaa fakkeenya fudhadhu jeneraalli keessiif jeneraal Taaddasaa Birruufa malee jeneraal Saadqaanii miti sitti nima dhiyooma kan ammoo maal beekte silittis warra diinaatiin leelliftu jeneraalota diinaa warri leellistu sitti nima maanguddoon qabsaa'aan Oromoo warri buleeyyii ta'an keessa gootii Oromoo tokko baruma dhiyooma kana waggaa sadan arfan darbe kana gaafa biyyatti galanii jaal dhugaasa bakka koo warri jedhaman waajjira gullallee keessaa ba'aniitu anas hin taa'u mootummaan kun diina waan taateef mootummaan kun malaan nama keenya duguuguuf deemti waan ta'eef jedhaniitu bosona Oromiyaatti dhaqanii waraana bilisummaa Oromoo dabalamanii jiru warra 60 keessa umuriin isaanii arga siif gooti kee isaaniin ta'uu qaba sii gala warri qabsoo haqaatti jiru warra akka kanaa umurii isaa guutummaa keessatti fixe arlalleen keenya galman keenya jedhe maal situ dhuufee jira sammuu keetti siisa dargaggeessa sammuu kee badee jiraafitu siin dammasuudhaaf deeme qabsoon bilisummaa Oromootti deemamaatti jiru arras waa lama tokko diina isaa isa hidhateetti dhufu dhabamsiisaa lammata isa dammanne isa akka keetii kana dammasuutti jira waraanni bilisummaa Oromoof uummati dammaqsi dammasaatti jira siif kabaji kee irra silaa dhugaa saba kakkooti googilii gori ilaala argachuu dandeessaa eenyummaa isaanii hoggana waraana bilisummaa Oromoo keessa qaama tokko turan isaanii har'a garuu eessa jiru warra gullallee jiran kumaaf kitila utuu isaan hin bahin eega isaan deemanii booddee kan butaman warri kaan jaalabdii raggaasaa duwwaatu utuu isaan jiranii butan akka galanii kan bosona dhaqanii wobootti dabalaman achi naa wayiranii kan sokkan jaal dhugaa saba kakkoo jedhamu iyyaafadhu dhaqi siif gooti kee jeneraal Saadqaanii utuu hin taane isaaniin ta'uu qaba warra irra fakkeenyummaadhaaf siif deema abaluu dhaqee achii beenu taa agarsiisu sitti agarsiisaa jira shamarran kumaaf kitila kanarra kaleessa feesbuukii irratti beeku arra dhaqxee bosona Oromiyaa keessa jirtu dooktarii kumaaf kitilatu jira tokko lama keessaa luqqistee naaseen hayyuudha hundi isaanii kan achi keessa jiran maan garbummaa tattammaan nan ba'an arras kan hin dammane dammasaa jiru sitti nima algee isaa achii keessatti Oromootatu waraana bilisummaa Oromoo nyaachise yeroo darbe tarkaanfii sirreeffamaa irratti furame amma naannoon sun fala argatee jira woboon gaafa naannoo sana keessa socho'u dooktarii tokko fa'i kan isaan galaafachiisan dooktarii Jimmaa Yuunivarsiitiidhaa barate hospitaala Adaamaa keessa kan hojjetu dhaqee waraana bilisummaa Oromootti kan makame harka Oromootiin galaafatan engada Jimmaa keessatti kulloon kan isheen nyaatti nama barate yuunivarsiitiidhaa eebbifamee beera jaarroobaan Oromootu waamee nyaachise diinatti waamee quba qabaadha kanaaf gootota akka kanaa qabda kumaaf kitila kamii waamee siidhes jaal sanyiin kee eenyu kee warra baratee deemeen ore warra karaa irraa itti gale miti fakkeenyummaa isaanii ilaallachaa deeme kan diinaa diinuma yoommoo sammuun kee ormuma jala deemuu bare ormaaf garboomuu bare waa tokkoon isinitti himan nama qawweeraan garboome bilisoomsuun baay'ee salphata nama sammuuraan garboome garuu bilisoomsuun dandeessu karaarra massuun arra akka haaraatti ilaaltan gaafa wayyaaneeni ganda ishee keessaa warra ishee nyaatu warra ishee dabarsee kennu ajjeesu akka haaraatti ilaalte ilaa isaan kun akka godhanii jette gaafa qeerroon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo jedhan gootii akka qeerroon Oromoo abbaan torbe gaafa gantuu karaarraa kaasu sitti mul'atu siif hojii miti kaanni wayyaaneen illee sirraa koppii goote maan kan see waan boolla tokkotti fincooftuuf kan see karaa tokko waan dubbattuuf miidiyaa tokko waan dubbattuuf saba tokko waan dubbattuuf waraana tokko waan dubbattuuf kan see dafee dhaga'ama si biratti kan kee garuu inni gantuu furaan sitti shiftaa fakkaata sumatu shiftaa jedhe bara Oromoo shiftaa jedhe Oromoo shanee jedhe bara nafxanyaan sirkaa fute garuu hayyoota Oromoodhaaf gaafii tokkoon isinii dhiyeessuu barbaada beektanii gochaatu yoo ta'e irraa dhaabbadda utuun beekin gochaatu yoo ta'e garuu dhiisaa wantamma maqaa waraana bilisummaa Oromoo jijjiiruuf yaaltan kan anamma isin jijjiirtaniif wobooti jijjiirama jechuu koo miti. Waamichuma isin miidiyaatti baatanii gochaa jirtan
naaf liqimfamaatti jiru waa tokkoon isinitti hima iccitii maqaa woboo dudda duuba jiru yookaan isa Oromoo Naxaannet Gimbaar Oneg jiran kana iccitii isa duuba jiru tokkoon sitti hima yoo utuun beekin jijjiiraa ta'e dhiisi yoo immoo beekaa jijjiirtaa ta'e woboon hin jijjiiratu waan ta'e waan jijjiirtuu qabdu humna ittisa Oromiyaas hin jedhin hangaasaanuu loltuu bilisummaa maaloo tokko itti laabaamu maan tokko jettee moo gaafattee turte bara biyya bakkee jettu hayyoonni Oromoo miidiyaatti baatanii humna ittisa Oromiyaa jettanii waamina maaliif hin kana isiniin jedha warroonni bilisummaa hin jaallanne waa sadii jibbu yoo xinnaatti waa sadii waa afur jibbu tokko adda bilisummaa Oromoo jibbu maaliif bilisummaa wanta ta'e lama waraana bilisummaa Oromoo jibbu sadii qeeroo bilisummaa Oromoo jibbu afur ijoolleen ijaaramtee bilisummaaf qabsooftu isaan biratti diina taate mul'atti bilisummaa isa jiru duuba isaa jira har'aa nafxanyaas ta'e opiiniyoon kee maaliif shaneetti da'uu barbaadde kaleessa warra bitamtoota biyya bakkeedhaa jecha kana itti gargaaramaa ture dabalatee maaliif itti fayyadama yoo jette adda bilisummaa Oromoo gaafa jiran lafa kanatti ittiin cite galli qibsuu isaan ka'a maaliif bilisummaan barbaadan ka'a yoo Oromoon bilisoom iddoon qaban fakkeenya tokkoon isinii kaasa maanguddoon tokko bara uummanni itti bara naannaa turte Damdoolloo keessatti maal jedhanii qabsoo amma dhufe kana qeerroo bilisummaa Oromootiin waraana bilisummaa Oromoon nuuf fide opiidiyoon sharfee keessaan qabdu jedhan waa tokko garuu isinitti himaa jedhan yoo yaaddoo hamaa nama opiidiyoon qabdu yoo addi bilisummaa Oromoo yookaan waraanni bilisummaa Oromoo iddoo qabate hin baddi garuu waa tokkoon isinitti himaa jedhan boris hin baddi seeni kana beeku laasaan baduu isaanii wanta beekaniif nafxanyaas ta'e opiidiyoon kan isaan badan maalii yoo jette bilisummaa isa jiru sanaan akka Oromiyaan bilisoomtu waan hin barbaanneef maqaa sana dha'uu hin saalfatu hin waakkatu Oromoon miidiyaa irra jirtu kamillee adda bilisummaa Oromoo jedhi waan dhadhee miidiyaa afaan Amaaraa irratti gaafa dubbatus Oromoo Naxaannet Gimbaar jedhi waan wantati Oromoo maaloo difeensi foorsii maaloo jettee naaf baar tokko humna itti samiti bilisaaf qabsaa jira humna Oromoo ittisuuf utuu hin taane Oromoo bilisoomsuuf qabsaa'aa jira isinitti gaafa hiika kana kennu barbaadan amma Oromoo sadarkaa ofirraa ittisaarra jira Oromoon irra miti kan inni sadarkaa ofirraa ittisaarra darbe isintu jaarraa sanarra jira yoo ta'e rakkoon qabu Oromoon sadarkaa walabummaa labsachuurra jira malee sadarkaa ofirraa ittisuurra hin jiru biyya abbaasaa kutaa garaagaraa of hirkatti gashachaatti jira kanaaf wanti isin ittisa jettanii waamtanii qabu wayyaaneen maaliif jijjiiratte yoo jette wayyaaneen sammuu uummata Itoophiyaa keessatti waggaa 27 waan goote beekti maqaa sanaan maqaan sun akka yakkaatti waan ilaalameef amma immoo qaama mataa isheetiif socho'u of gooteetu maqaa kabraa moggaafattee dhufte nuyi yakka goone hin qabnu maqaa kana yoo Oromoof aarsaa kaffalan malee waraanni bilisummaa Oromoo yakka godhe tokko hin qabu maqaa kana kan jibbu immoo nafxanyaa rafa opiidiyoo duwwaa maaliif addi bilisummaa Oromoo yookaan waraanni bilisummaa Oromoo yoo iddoo qabate akka bada waan beekaniif walabummaatu biyya sana keessa sabaaf sallammii hundumaatu walqixxummaa argata wanta ta'eef maqaa kana waan waakkatu ati Oromoo taate garuu miidiyaa irratti baate humna ittisa Oromiyaan jedhee humni ittisa Oromiyaa jedhamu tokko hin jiru humna bilisa baasaa uummata Oromoo waraana bilisa baasaa Oromoo woboo duwwaatti jira maqaan isaas kanuma achi buttee isin butta yoo bilisoomnes akkasumaan itti fuunan bilisummaa Oromootiif deema wanta ta'eef Oromiyaa jettee naa waamuu barbaadde Oromiyaa bilisoomsuudhaaf qabsaa'atti jira wanta ta'eef ittisa Oromiyaa jettee isin waamin maqaa kana jijjiiruu warri barbaaddan warra bilisoomuu Oromoon barbaadne warra nafxanyaatiif warra opiidiyoo garaagarummaa tokko hin qabdanis kana quba qabaadha kan akkasitti beekadha hayyoonni dogoggoraan jechaa jirtu akkuma wayyaaneen jijjiiratte yoo ta'e jarri yakkaaf jijjiiratte nummoo waan nu jijjiirsisuu hin qabu waan ittiin gamman maqaa sana gaafa dhageessu ilmaan qubattoota kan of keessatti fincooftuura malee kan itti qaanamnu miti maqaan sun quba qabaadha maqaan waraana bilisummaa Oromoo jedhu addi bilisummaa Oromoo jedhu kun diina biratti baay'ee adda kan iseen abaawoo shanee abaawoo maali jettee waamtu kuni Oneg shanii jette kan iseen waamtu maaliif Oromoo Naxaannet Gimbaar yoo jette isee dhukkuba wanta ta'eef isee naasisa maaliif akka Oromoon bilisoomu barbaadu qaba Oromoon bilisooma taanaan dachee isaa irraa buqqiste waan ta'eef waan isee irra goobeessite duguggaa Oromoo irratti waggaa kana geggeessite waan beektuuf isa sodaa maqaa kan biraatti belaati ati maaliif itti belaata jiraa wajjin harka keessaa qabda jararraa ergama fudhatte yoo ta'e waan barbaadde jedhi waan garuu waraana bilisummaa Oromooti jijjiiruu hin dandeessu amma inni gadi ba'ee biyya isaa wal boonfatee lakki kun nan barbaachisu ani humna ittisa Oromiyaa yookaan waan barbaade jedhe maqaa hin jirre tokko ammoo gaafatu isarraa amma nageenyetti garuu ati bixxiluuf hin dandeessu ati bixxilteef isaanii waamamu kana quba qabaa ni maqaa isaa jijjiirreef isaanii waamamu waraana bilisummaa Oromooti
kan anan bu'an garuu ilaa amma jala sarari kan sittim ilmaan Oromoo miidiyaa irra jirtu humna ittisa Oromiyaa jettee waamin itti waan qaanoftu qabdu bilisummaa Oromiyaaf qabsaa jira waraana bilisummaa Oromooti wabora jirii waan afaan Amaaraatti yoo haasoftes Oromoo Natsaannet Gimbaar jirii waan Natsaa Wachii Gimbaarii namni bakka bilisa baasaa namatti waan barbaade jedhii waan maqaa kana jijjiiri maqaan kun namoota baay'ee dhukkubfachiisa oppiidoon gaafa kana dhageessu hirriba malee bulti har'a maaliif Oromoo kutaa garaagaraa irraa fuutee ajjeesaa jirti deeggaraa kana jette waa'ee bilisummaa sanatti ishee dhukkubfachiisa dhuguma akkuma kana waraanni bilisummaa Oromoo iddoo qabannaan oppiidoon kan jiramtu daaraa isaati kana booddee mana hidhaa wanti jedhu tokko hin jiru ilmaan Oromoo qulqulluu kumaaf kitila kan isheen achi buutee dhabamsiiste gammadaa dabalate gootota meeqa achi buutee dhabamsiiste jireenyaa ayyaanaaf dabalate kanaaf har'as inni isheen itti taphachaa jirtu namoota Oromoo qabu baay'ee isaa hidhaatti darartee achi buutee dhabamsiiste kan isheen qeerroo Oromoo duguugaa jirtu waan baddu waan beektu baduun seenaaf miidiyaan isaanii har'amma tokko laalaan ture naasuu guddaa keessa jiru amma waa wayyaanee godhaa jiru ni amma waa'ee wayyaanee ramataan dhukkubin Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo iddoo kumaaf kitila kan inni harkaa buutaa jiru sitti mul'achuu ija kee junuunfadhu yoo xinnaatti lola guyyaa shanii olii gaara abbaa siinaa irratti godhameen kumaaf kitila reeffa xiyyaaraan fe'achaa jirti Wallagga keessa Ashawaa keessa maaltu ta'e ejeree keessatti maaltu ta'aa jira iddoo meeqa walabummaa isaa labsachaatti jira naannoo dambiifaa maaltu ta'aa jira achuma Finfinnee morma see jala Amboo jalatti maaltu ta'aa jira Shawaa kaaba Salaalee keessatti maaltu ta'aa jira gootee Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo maal ishee gochaa jira ati kan jiraa laaliitii jiraa wajjin dibbee rukutti garuu waa tokko sitti warri mul'ata joonjaa baattanii deemtan ana karaa laman ilaala waa'ee hayyoota Oromoo irratti duula geggeeffamu kana karaa laman ilaala garuu waa tokkoon isinitti warri abdiin keessa wayyaanee ta'e wayyaanee wajjin waa biqilannee yookaan afuura Itoophiyaa sanaan deemnee federaalizimiidhaanitu akka goona jette diina qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoffaa ta'uu kee siin adda kee keessa buusa waraanni bilisummaa Oromoo araarama tokko siif hin qabu kana beekan maqaa Itoophiyummaan eenyu Oromootti dhaquun dandeessu kana booddee qabsoo bilisummaa Oromoo takaaluu fi kana booddee eenyuun kee waa Itoophiyummaa federaalizimiidhaan maal horaan wanta dhuftu daangaan keenya raayyaan irratti waltumaa jiran kun harka waraana bilisummaa Oromooti yeroo dhiyootti buuti kana quba qabaan Oromiyaa walabummaasee kaabaan Tigireen nu daangeessa hayyuura kana ofiin tokko tokko walloo sanbateetti gannu deebisuu barbaada kaabaan daangeessa lafa keenya danuutu achi keessa jira lafi raayyaa irratti wal qabaa jiran kun raayyaa maqaama kanarraa ka'e hundisaa afaan Oromoo dubbata abdii boruufaa kan jedhamutu jira manni barumsa daandiin malkaan sii gala miti raayyaan irratti nafxinyaaf jedhe waltumaattu lafa ka'e wayyaanee kee warri wayyaanee jala fiddu itti nu wajjin nagaa buusu barbaaddi lafa keenya raayyaa dabalatee yoo waliis deebine wanta wal gaafannu seeraa wal gaafachaa dachee keenya mooluma deeffanna kana beekan abdii wayyaanee jala kaa'attee wayyaaneen akkasii nama kanan jedhe iddoo kumaaf kitilatu sitti nama waan gabaabdu tokko bulchiinsa magaalaa 5 fi ganda 26 keessa arra bulchiinsa magaalaa 3 harka mootummaa PP harka jira Anfilloo keessa Qillee Wallaggaa keessa aanaa tokko guutummaa keessa bulchiinsa magaalaa 3 keessa jiraatti mootummaan PP tokkotu ganduma tokko bilisoomse maal sii goratoo ganda raayyaa keessa jirtaare atoo wal qaayifaa keessa naannaa jirta akkamitti ganda keetti gadi buutee yaafatta akkamitti gooti kee kaabarraa kibbarraa baarraa lixarraa isanii diina goleesee keessa seensisee qileetti biyyootti ishee dabalaa jiru ati akkamitti isa laaltu atoo miidiyaa tokkorraa dhageessa warri miidiyaas afuufi xibaare abbaa barbaade dhiisi yoo qabsoo bilisummaa Oromoo ta'e Oromoo nama waa tokkoon isinitti himaa jaallattanis jibbitanis miidiyaa Oromoodhaaf hojjechaa jiru miidiyaa tokkoon beeka miidiyaa sagalee walabummaa Oromiyaa jiru innis maal beektaa walabummaa Oromiyaatti amana yeroo hundaa dhaggeeffadhaame jalqabuma isaa duwwaa dhaggeeffadhaa dhiisaa ilmaan Oromoo keessumaa qeerroo qarreen Oromoo daasporaa keessa jirtu mee dhaggeeffadhu walabummaa Oromiyaaf qabsaa miidiyaa reediyoon sun kaayyoon saman kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ganamaati warra walabummaa Oromiyaatti amana kanaaf immoo dhaloota kakaanas jedha kanaaf miidiyaa sanatu jira golee Oromiyaa hundumaa keessa baalixa kaaba kibbootu hin jedhin golee Oromiyaa hundumaa keessa miidhama Oromoo irra gahu yeroo jalqabaatiif gudeeddii dhiiraa Gujii keessatti mootummaan PP geggeessaa ture kan warra maatiin irraa gudeedame ijoollee dhiiraa gudeedamte kan gabaasaa ture reediyoo sana har'allee gabaasaatti jira ijoollee jaama kaleessa naannoo Ganjii keessatti dhumtes kan gabaase har'eessa miidiyaa Oromoo tokko gabaase beekta inni ammumaan waa'ee raayyaa irra jira waa'ee walqaayitii irra jira
waa'ee nafxanyaa fi wayyaanee waltumturra jira. Kanaaf dammaqa Oromoo biyya keessaatti quban qabinee nyukkee waraana bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo biyya keessaatti namni tokko quba qabuu hin dandeessu, namni tokko jara qeequu hin dandeessu. Keessumaa warri daaspooraa keessa jiru sigarasitti barruu isaa irratti baatee ofii agabuu bulee waraana isaa kan nyaachisaa jiru uummata biyya keessaatti utuu wal wallaftanii uummata kana joonjessuu baattanii Oromiyaa wal boomti silaa dhaabbatee uummata biyya keessa utuu asiin dhadhee lafa hidhachuudhaan faayidaara wanta garaagaraatiin Oromoo joonjessuu baatte qeerroo qileetti naquu baatte silaarra wala waa'ee garbummaa utuu hin taane waa'ee Oromiyaa bilisoomteef investeroota akkamitti naquu irraa dubbanna turre. Har'as daba kan biraara wayyaanee jala guggadheen gala yoo jette qileetti galta hin galta Oromiyaa keessatti sitti nima naamani jalqaba kan funaanamu si warra har'a mootummaa kabiraa ijaaratee federaalizimiidhaan tokko tokko maal jettu keessumaa hayyoonni Oromoo biyya bakkee kanaan qabu waraanni bilisummaa Oromoo hoogganan qabu nama isaaf dubbatu jette gaaffii tokkoon isin gaafadha. Miidiyaan wayyaanee biyya bakkee jiru kun Tigraay House miidiyaan Simaaloo kan jettu tokko yeroo hundaa haala mijeessitiif Geetaachoo Raddaa fi Gabratsiyoon akka inni mootummoota gamtoomanii wajjin haasa'u akka inni Awurooppaa wajjin haasa'u akka inni Ameerikaa wajjin haasa'u hooggana waraana seetu dirree qabsoorraaf haala mijeessitiif hayyuu dhabanii jarri bakkee keessaa wayyaanee hayyuu dhabdee wayyaaneen kan Geetaachoo Saffaa haasaasa akka addunyaan dhagoo kan isheen gootu ati utuu isin geeraraa baatanii utuu isin yeelalaa baatanii utuu isin achi fidaniitu Aljaziiraan jaalmarroo haasofsiise bara. Mee miidiyaa Oromoo kamtu dhaqee jaalgolicha dhengee haasofsiise borootti waa bixalti waan biraasoo barbaade waa tokkoon isinitti ana hayyuu ta'uudhaa fi ani hooggana ta'uu fi jettee kan birdilibsii abaa uffattee olii gaffiiddu birdilibsii hayyummaa uffattee achi fiidee waajjira garagaraatti mul'attu boolloo fi qotaa jette quba qabaadha. Oromoo bakka buutee utuu hin taane garaa kee maqaa kee fi maallaqaa fitu diraamaa hojjechaatti jetta kana beekan yoo dandeesse miidiyaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo eenyuyyuu mootummaan kamiyyuu haasa'u kan inni barbaadu waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabsoon eenyu harka jiru yeroo ammaa kana hooggana abaa hojjettee kan daaspooraa keessas dibbee rukutu hoogganni tokko hin jiru afaan jaallaa wadirraan dhagee dubbii madda bilisummaa Oromoo warra biyya keessa jiru irraan dhagee miseensaaf deeggaraa biyya bakkeedhaa qabna malee hooggana hin qabnu jedhaniiru hooggana jettee kan amummattu warra mootummaa ce'umsaa jettee suufii miiccatee si jalaa shoolli beedha fulbaana 30 booddee biyyatti galte warra mootummaa ijaarrachuuf kaate si jalaa fishalaa'e tooftaa kanaa jaaldaawwi kan isaan kaasaniif akkati mootummaan qabatee radhee Oromoo joonjessitee mootummaa ce'umsaatti diraamaa hojjetuuf utuu hin taane uummati biyya keessaa kanaan qabatee akkanii qabsoo isaa finiinsuuf wobootti dabalame jechuun danda'an nama siyaasaati wanta ta'eef afaan siyaasaa dubbatan ati garumaan hawwiin kee kaleessaa waggaa 30-40 qabsaa kanatti jette ministeera baluu ministeera dhimma dubartii adde baluu jedhamte waamamuudhaaf qabsaa akka turte nutti agarsiisaa jette hojiin kee irraa kun mootummaa ce'umsaa jette Oromoo kan joonjessuu barbaada Oromoo kan baasu mootummaa ce'umsaa miti Oromoo kan baasu federaalizimii Itoophiyaan maqaa Itoophiyaatiin ijaaramu miti Oromiyaa kan baasu waraana bilisummaa Oromooti hoogganni qabsoo bilisummaa Oromoo ammas waa ijaarrachuu qabna seera ittiin bulmaata meerre warra asitti daaspooraa keessatti Oromiyaan gaafa Itoophiyaan gaafa bittinnooftu Oromiyaa akka goona jettanii DC'tti Atlaantaatti UK Ingilaandi keessatti Londonitti kan mari'attanii waan Oromoon ittiin bultu seera Oromoon ittiin bulu maaloo jettanii roodmaappii qopheessanii kan jechaa baatan dhaxxanii PPT kan namni ta'e eenyutu isin gaafate arras wanti sana kan nuyi kaasnuuf arras wanta biraa bixxiladheen sanaaf deema gaafa jettan qabsoo bilisummaa Oromoo takaaluu wixxifachuudhaaf deemaa jirtu malee Oromoo galmaan goomti jaallattu jibbitsu hoogganni kee hooggana waraana bilisummaa Oromooti yeroo ammaa kana furattee furachuu baaddees yeroon akkas isiniin jedhu hojii hin qabdanii miti hojii hojjedha dippiloomaasiidhaan waan hojjetu hunduma hojjechuu ni dandeessu jaallannus dubbannus immoo waa'ee Oromoof Oromiyaa irratti kan mootummaa kamii wajjin illee mariitti dhiyaachuu danda'u hooggana baa'oo biyya bakkee jiru miti hayyuu Oromoo biyya bakkee jiru miti hooggana waraana bilisummaa Oromooti woboosa bosona keessa jiru hooggana zoonii garaagaraa irra jiru nama isaan bakka buufatantu dhufee waa'ee dhimma Oromoof Oromiyaa irratti mari'achuu danda'a malee siisuu fi uffatee isa gama taa'uuf isa gamana taa'u miti akka Jeneevaa maaliin naannoftan kana miti qabsoon bilisummaa Oromoo harka keessan jiru yoo dandeessan garuu qalbii hawaasa kana akkuma amma asirratti galateeffachuun barbaada Dr. Tsaggaayee Araasaa Dheengadda waanti ni jedhe Oromoon fala tokkittii qaba waraana isaa bira dhaabbachuu danda'u qabaa jedhe haasaan ni dubbate keessaa kan natti hin tolle humna ittisa Oromiyaa sanii jedhe sanaa wobooma jedhe waan Dr. Tsaggaayee
wanta gochaa jirtu yeroo ammaa kana qalbii dhibbaa dhibba uummati isaa akka inni addeeffatee waraana isaa gargaaru gochaa jirtu kun waan jajjabeeffamuu qabu. Maqattii sanas immoo woboma jiraa waama rakkoo tokko hin qabu. Yoo bilisooman jarrii waan barbaadan itti jijjiirratan. Amma isaan hin jijjiirrannetti nu hin jijjiirree waamnus. Nu hooggana taanes as ba'uun barbaanne. Wanti gochuu qabdan akkuma dheengadda jettan kan qalbiin hawaasa Oromoo gam tokkotti dhufe karaa ittiin waraana isaa woboo bira dhaabbatu. Artistoonni Oromoo amma daawwiteen faan hojii gaarii hojjechaa jira. Artistoota warra xawal wallee warra asmaarii warra bitantee achi fiidee fi dumiti kan hin jechaa warra dhugaaf qabsaa jiran kanneen akka daawwitee faa konsertii amma qophaa'aa jiru kun waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa waa biraa tokko hin qabu. Icciti biraa tokko hin qabu. Akka kanatti la cabsanii gadi ba'anii waraana ofii bira dhaabbachuu. Hayyuun Oromoos karaa kaabaa kottu karaa kibbaa kottu waraana kee bira dhaabbadhu jedhee akkasitti dhugaa jiru Oromootti hime qalbii Oromoo hundumaa. Isa hidhaa jiru kan sii baasu waraana bilisummaa Oromooti. Oromoo haadha Oromoo ba'aa jirtu boocha kanarraa kutu waraana bilisummaa Oromooti. Oromoo buqqa'u albuuda isaa har'a Gujii keessatti Gujii Bahaa Lixaa keessatti albuuda isaa mamuu baraaraa jira. Sadarkaan lafa dhaaluu duwwaarra tun taane humna golee Oromiyaa keessa albuuda Oromiyaa saammachuuf gadi yaade. Wallagga keessatti Ganjii keessatti kan ta'aa jirtu kanumaaf ijoolleen jaawdee tokko kan ishee wareegamte waan jara dura dhaabbatteef. Akkasitti waraanni bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo qarreen bilisummaa Oromoo kanarra hojii akkasii hojjechaatti jiru. Yoo jirtu waraana bilisummaa Oromoo jiran. Kanaaf eenyuyyuu sammuu isaa kan inni amansiisuu danda'u qabu hoogganni koo waraana bilisummaa Oromooti. Hoogganni koo jaal gullicha dheengeeti jedhee amanuu danda'u qaba. Hoogganni koo jaal marroora jedhee amanuu danda'u qaba. Jaal sanyiira jedhee amanuu danda'u qaba. Oromoodhaaf kan qabsaa'u warra federaalizimii siin hin jedhu. Warra maqaa federaalizimiidhaan Oromoo gurgurachuu deemtu siin hin jedhu. Warra maqaa Itoophiyaa jira gaaddidduu Itoophiyaa jira Oromoo takaaluuf deemtu hin jedhu. Warri walabummaa fi bilisummaa Oromoo amantan hoogganni kee waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa jiru bosona Oromiyaa daangaa Ormaarra miti dachee Oromoo irra jirudha. Kanaaf qalbii keessan gara sanatti deebisaa. Humna ittisa Oromiyaa maaloo wanti jedhu waraana bilisummaa Oromoo jedhaa waama. Oromoo qalbii tokkoon karaa woboon kaa'ate karaa woboo taaksii foorsiidhaan na gargaaraa jedhee. Hayyoonni Oromoo warri dhuguma murannoodhaan waraana kana bira dhaabbannee Oromiyaa bilisooma keessatti yoo barbaadan aangoos yoo barbaadan beekumsa qabdaniinis anamma akka yaada kootti jechaa. Hayyoonni Oromoo warri biyya bakkee jiran kun Oromiyaa keessatti dhaqanii aangoodhaaf qabsaa'aa jiree yaadoon akka kiyyatti. Yoogaa mul'ata akkasii qabu ta'e hin beeku. Maaliifin akka jedhe yaada? Doktariin Oromoo amma fakkeenyaa fi Dooktar Tsargaayee Araarsaa yuunivarsiitii barsiisaa jiru keessaa miindaa nyaatu. Dooktarummaa isaa kanaan dhaqee yuunivarsiitii Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti yoo barsiise isa ji'a tokkotti biyya Awustiraaliyaa keessa argatu achitti ji'a 3-4 ji'a 5 hin argatu. Miindaa ji'a tokkotti argatu. Yoo miindaa raafte. Kan akka isaatti barate garuu immoo bosona keessa jiru jira. Kana wallaalanii miti hayyoonni Oromoo. Profeesara kan ta'e bosona Oromiyaa keessa jira. Jara kanatu Oromiyaa ijaaf. Isaan immoo isaanii maallaqa qabanii wanta garaagaraatiin uummata isaanii tajaajiluu ni danda'u. Dubbiin haqaasuma kana. Mul'achuu beekamu yoo ta'e beekamtaniitu hayyoota Oromoo jedhamtaniitu. Aangoof yoo ta'e wayyaanee matti maxxana aangoof deemtu yoo ta'e. Aangoo yoo barbaadde isinii kennuu danda'a waraanni bilisummaa Oromoo kan yuunivarsiitii fixee achi keessa jiru jira. Kan utuu yuunivarsiitiin fixin addaan kutee bosona galee jira. Maaliif roorroon itti hammaannaan kan galee jira. Gaafa diratee hojii hojjettu inni immoo deebi'ee barumsaa baratee fixee uummata isaa deebi'ee tajaajiluu danda'a. Barri qeerroon bilisummaa Oromoo bosona keessa jiru kun fuudhuu nama danda'udha. Fuudhee Oromoo horuudhaaf nama jiruudha. Dargaggeessa fiigee hin qubne bosona keessa kan jiru. Oromiyaan biyyi isaa walaba taanaan maaltu isa dhibbise? Inni kaan dhufee jireenya dhuunfaa isaa jiraachuu danda'a. Oromiyaa walaba dhaabbannee jenna. Kanaaf sammuu keessan waa'ee Oromiyaa walabatti yaada. Itoophiyaa yoo ta'e Itoophiyaan nurratti jiddiiraan Oromoon goonfameera waggaa amma kana. 150 kan Oromoo goomse diina utuu hin taane diina Oromoo keessaatti Oromootti taphate. Hagga kaleessa 2018tti. Inni kaan goonfame, inni kaan joonjee, inni kaan immoo nama leedha waa meeqaan badeera. Arra sanarra dhaabbannee hin jiru. Jaallannus jibbinus hoogganni keenya waraana bilisummaa Oromooti. Isa jalatti of ijaarree waraana kana gargaaruu danda'u qaba. Waraana bira dhaabbachuu karaa isaan kaataniitiin socho'aa jiran karaa woboo taaksii foorsii jedhamu. Hoogganni isaanii biyya bakki kana jaalchaamiyaa. Warroonni woboo gargaaruu barbaadan karaa kamiin gargaaran jedhin damee woboo taaksii foorsii addunyaa guutummaarraa damee qaba. Hooggana waraanaa dhufee dubbate. Jaalgullicha dhufee dubbate karaa isaanii ergaa shafee nuti irraan cabinna gahaa jire jira waraabamee sagaleen isaanii yeroo yerootti dhufanis ibsan kennu. Yoo isa dhaggeeffachuu barbaade maallaqa gurmuu jirtu wal ijaariiti karaa woboo taaksii foorsiidhaan itti ergi woboo kee bira siigaa yoo dhuguma waraana gargaaruu barbaade. Waraanni immoo golee Oromiyaan dubaa keessatti ijaaramaa jira. Isaan irra guddaa madheen gadda argaa jirtu mini giddu galeessa Shawaa keessatti, Arsii keessatti,
baalee keessa argee keessatti ijoollee qeerroo bilisummaa Oromoo leenji'anii xumuranii eebbifamaa jiran ajajee eeggachaa jiru jarri kun gadi bee ajaja tokkittiiraan daaraa bota rogochuudhaaf atama waa'ee wayyaanee ji'a 8 maal hojjette miti qeerroon amma leenjii fixee meeshaa isaa hidhatee taa'aa jiru kun ajajee eeggachaa jira siiqqee yookaan fiishkaa afuufamtu tokkitti eeggachaa jira waan gormuun argitati mataan kee poolisii Oromiyaa achi keessatti ijoolleen Oromoo warri sabboonoo ta'an of ijaaranii jiru fiishkaa waboon bosona afuufu guyyaa waboon jedhi hojii hojjechuudhaaf keessaa balaan gantuu fi xawalwaalee duguuganii Oromiyaa wala bajaaruudhaaf poolisii Oromiyaa humni addaa Oromiyaa milishaan Oromiyaa kumaaf kitilatu keessatti of ijaaree keessaas beedaqee wabootti dabalamaatti jira abdii guddaa jira Oromiyaa keessa ati kan diinaa dibbee rukute waa'ee Tigree dibbee rukute waa'ee raayyaa waa'ee maalii jedhe waraana Oromoo inni deebisuu hin danda'u inni malleessitu lubbuun jirtu raajii deemte yeroo dhiyootti hojii rooluu jira Oromoon gaafachii ka'e inni sen jette isa amma dhufaa jiru kanaan isa karaa waboo dhufuura isa karaa bixilamu karaa maaloo kee dhiisi karaa sanaan fiishkaa afuufamu tokkittii sanaan Oromiyaan maal ta'uuf jetti arra tikina gaa biyya sanaa walga'ii rifachiisaa garaagaraa geggeessaa jiru jedhan ijoolleen achi keessaa hojjetan kumaaf kitilla jira ijoolleen Oromoo muddamaa maa keessa jirti mootummaan Ashaagiree iseen kan baduuraaf engadda isiniin gallabeettu namoonni tokko waa'ee Ashaagiree waggaa 10 jennaanii hangaasaan gadi baate akkamitti maaliif waggaa 10 jedhani waggaa 50 jiru eenyutu nu dhiisee deemaa jira argiteela abdii kutatanii jiru la amma waan hin jedhe achi keessaa yoo fudhattee tate eenyutu nu dhiisee deema inni bannaan hin badu jedhe akkuma inni bannaan hin badu jedhe abdii kanaan jiru amma immoo baduu isaanii mirkaneeffatanii teessummi isaanii ganamaa galgala inni silaa sammuu dhukkuba sammuu qabdi mine Ashaagiree warri kan biraa garuu kaadireen ganda keessa naannoftee dheengadda filannoo maaliin joonja'aa turte har'a waan gootu wallaaltee jirti mukarraa citte taatee jirti kan isheen amma dargaggoota ajjeestu namoota nagaa ajjeesaa jiru jaallattee sitti hin fakkaatin gaaddi duusee naasisaan waan namni dugda duuba isa jirutti fakkaata maaliif dhiigata harka irra jira wanta ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo fiishkaa tokkotti eeggachaa jira yeroo sa'a jedhamutti gaafa gadi ba'u isa karaa tokko miti keessaa falaan abiddatti godhee barbadeessuuf jira taayyeen kee maaloon kee wal shimallis kee wal maalii kee wal kaadireef kaabineen reeffa karaarra lakkaa'uuf jirta wayyaaneen qabdee sitti agarsiiste miti kaadireef kaabinee magaalaa Finfinnee keessa jirtu godinaalee Oromiyaa magaalaa Oromiyaa ganda baadiyyaa keessa jirtu tokko lamaan reeffa ishee lafarraa lakkaa'uuf jirti kan qalbii jijjiirratte immoo danuun poolisii Oromiyaa humna addaa Oromiyaa wajjin achi keessatti wal ijaartee shira achi keessatti hidhamu jalatti himaa tooftaa garaagaraatiin rimooftee baddeetti warri immoo waan qabduun obbaafatee jirtu laatti isheen ibbaduun murteeffattee jirti kan Oromiyaa mirkaneeffachuuf jirti yeroo gabaabaa keessatti kanaaf jeneraali kee sadarkaaniin sundaan jeneraali kee jaarrakkaa dura ergaa koo gaafan sii gabaabsu hayyoonni Oromoo hojii keessan jabeessa tokkoof tokko karaan dhugaan mootummaa waaqaatti nama geessu akka amantii kiristaanaatti Yesuus Kiristoositti nama mana duwwaa mootummaa waaqaa gala jira miti jaallannu jibbinus akka qabsoo Oromootti immoo wala Oromiyaa wala bajaaruudhaaf daandiin nuyi qabnu daandii abaa'oo daandii waraana bilisummaa Oromoo qabatee jiru daandii afaan qawweetiin Oromiyaa wala boomsuu duwwaadha federaalizimiidhaan Oromoon hin bilisoomu mootummaa ce'umsaan Oromoon hin bilisoomu mootummaa ce'umsaa kan jedhu diina Oromooti federalizimii kan jedhu diina Oromooti Oromoon kana beekkatee kee jirani biyya keessa ati daaspooraa joonjessi lakkii nuyi asiin abaluu nu daangeessa asiin abuluu nu daangeessa sababatti nagaa buustee fi har'a Oromiyaan kan isheen utuu lolamaa jirtu lolaa ofirraa ittisa jirtu Harargee keessa har'a maaltu deemaa jira uummata waboon hidhachiisetu waggaa 3 guutuu abdii illee kokkee dhaabee yoo xinnaate humna hidhatee kumaaf kitaletti baatu qotee bulaa Harargee tokkotu 20-30 humna adda naannoo Sumaalee biyyooti naqate arras jira arra waboomatu keessa deebi'ee jira uummata dheengadda leenjisiisanaa wajjin arra deebi'ee dhufee Arsii keessatti arra maaltu ta'aa jira Baalee keessa maaltu jira Wallagga keessa Shawaa keessa maaltu jira isa nu miti hundumtuu yaalaa jira garuu tokkittii waboot kumaaf kitila si geggeessaa jira warra daangaraa nu tuqachuu dhiisanii miti quba qabaadhan masitti nima kan nu wajjin qabsaa jiru jira eeyyee kanneen akka Beenishaangul Gumuz qabsoo isaanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin ta'anii walabummaa biyya isaaniif qabsaa jiru wanta ta'eef itti jiru kanaaf bor dhuftee immoo akka faannoo sa'a dhumaa irratti zaarmaan kee jetoon kee maaloo kee jetti diraamaa hojjetu dhaabi jaraa wajjin akkasii miti jarri yoo barbaade dhufee Oromootti maxxanuu danda'u qaba Oromoo maxxantuun godhina keessuma hayyoonni Oromoo maxxantuu gootanii fuutanii deemuu barbaadina sababbuu miti Oromoo kan Oromoo xiqqeessaa jiru isin hayyoota Oromooti biyya sana nurratti kufa kanaaf maaf dhaabuma isin jettan jala xaxanii galtan
gaafa nafxanyaan dhaaba tokko jaarrattee afaan amaaraan dhaabat fakkeenyaa fi Itoophiyaa minaafni gaafa jettu dhaxxanii jalatti hidhaamtu. Hamma yoomitti Oromoo saba guddaa kan miliyoona 60 eegatee 110 keessa. Maaf maqaa Oromoo waan dhaabbatu jalan galan Oromoon haqaaf qabsaati jira walabummaa mataa isaatiif utuu hin taane biyyoonni kan biraan iyyuu naannoo kan biraan iyyuu isaan qabatee walaba ba'aa jira bara. Dhiiga qeerroo bilisummaa Oromootiin Sidaamaan kan isheen naannoo taate ejjetoo dabalatee jecha. Uummati isaanii hayyoonni isaanii adda bilisummaa Oromootti makamanii macaaftuu lama keessa galuura qabsoo waan finiisaniif arra sadarkaa sanarra geesse. Wanti achi keessatti ta'eef Oromoon kan inni aarsaan kaffale kamee wayyaanee fidee naa kenna jettee adda baaramtuun tokko tokko. Adda bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n eega ijaarame waggaa 50 keessatti yoo xinnaate waa sadii sii fideera. Yoo xiqqaate waa sadii sii fideera. An Oromoo rakkate jettu sii fideera. Lama biyya Oromiyaa jedhamu sii fideera. Sadii alaabaa Oromoo maal akka ta'e sii kenneera. Waggaa 50 keessatti. Oppiidoon waggaa 30 oppiidoo xirooftuun maal sii fidde? Gootota Oromoo kutaa tokko keessatti nuyi barachaa turre. Kutaa lama keessa kutaa 5 keessatti gootota Oromoo nuyi barachaa turre keessa balleessaa deemte. Waggaa waggaadhaan jijjiirti quba qabaadha. Kitaaba kutaa 5tti inni dura barate annaqee barachaa ture. Isan kutaa 5 bara inni booddee barachaa ture. Kutaa tokkotti isan baradhe inni booddee dhufee kutaa tokko galu barachaa ture. Maaliif? Wanti adda bilisummaa Oromoo bara mootummaa ceemsaa keessa kaa'ee deeme hayyoota Oromoo, gootota Oromoo, aadaa Oromoo, seenaa Oromoo ture. Oppiidoon isa qulqulleessaa dhufte. Waa'ee Itoophiyaa fura Itoophiyaa baacaa dabalee faatu keessa makachaa dhufte jechaadha. Abbaa duulaa fa seenaa isaanii nutti immoo barbaadaa dhufte. Meenatti himtaa maqaa Oppiidootiin nama biyya keessaa ba'e. Kaleessa miti har'a namni keessaa ba'e jira. Bara wayyaanee keessa namni Oppiidooraaf jiree areemee keessaa bade tokko jira. Hin jiru. Hundi kee daasporaa keessatti kan namni danuun kee kumaaf kitili dhibba keessaa Oromoon maqaa baqataatiin dhufe 99.9 adda bilisummaa Oromoo dhaattee dhufte. Kanarra diinatti taate maa diina taataa miti. Harka koo daaraare jiru. Harka isaa daaraare. Kanarra kumaaf kitilaan achi fiigee mukarraa cite ta'ee waan ciniin wallaale danuun samaan warra maqaa baa'oo dhaate dhufe. Maaliif beekta? Namni waa wareegaa nyaate ofiin hima. Ofiin ofima jedhan. Namni waa wareegaa nyaate ofiin ofima. Dhiiga qabsaa'otaa haaraan dhufte wanta ta'eef. Dhiiga jaalleewwan kaleessa wareegama shinnigaa dhangala'ee irra dhaabbattee dhufte wanta ta'eef. Lafee isaanii sanatu si waraana nagaan qabdu. Daasporaa keessa jiraattee illee. Kanaafitu boolla sagalletti. Arrasitti nama dhugaasa. Qalbii jijjiirradhu deebii. Kaleessa hattuu fi gantuu nabaa'oo keessa jettee gogaa baa'oo uffattu warra maal siin jette. Kaleessa inni achi deeme har'a akka deeme jettee maleessi cabsuu dandeessi. Isheen eenyudha? Akkuma huccuu kana miseensummaa sii kenneerra silkaa murqeeraanitu Oromoo kaleessa dogoggoree deeme gaafa naddeebu akka namatti duuluu gooti. Hayyoota Oromoo kaleessa waan biraa jedhanii har'a gaafa isaan dhugaa Oromoo dubbatan mataa dura gottee turu kutu barbaade. Inni kaleessa kana jedhe. Kaleessa irra jiru namni jiruu isaatiin madaalama. Dogoggora kaleessaa baree deebee qalbii jijjiirrate har'a qabsoo Oromoo dhuguma karaa waraana bilisummaa Oromootiin galma ga'a gaafa ni jedhe abaa'oo gargaaraa woboo bira dhaabbadhaa woboo duwwaan nu baasa gaafa ni jedhu kaleessa akka jedhe viidiyoo isaa fiddee dhufta. Ati immoo kaleessa maal goote? Kaleessa maqaa adda bilisummaa Oromoo keessa teessee sabboonaa meeqa dhabamsiiste? Warra Oromoo hojjetu meeqatu dhiibdee keessaa baaste? Meeqa galaafachiiste? Meeqa dabarsitee wayyaanetti laatte maallaqaan gurguratte? Dhiiga meeqa dabarsitee laatte maqaa abaa'ootiin jirti. Arras akka namni gara dhugaa kanatti hin deebine jaallattus jibbitus adda bilisummaa Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo golee Oromiyaa hundumaatiin dhaabbate. Raayyaa Raamamoo Yaaleetti. Sigaleera Harargeeraa kee hamma Wallaggaatti. Dhiiga Oromoo hundumaatiin dhaabbate kan kuteesii kennan jiru. Ati irratti abbaa taate ATM kee keessaa elmachuu batte wanti ta'e maqaa kana lamaan hin daldalatu. Maqaa waraana bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo hin jiru inni kun. Hoogganni biyya keessaa cufeera hoogganni biyya bakkeeraa hin qabne jedha. Hoogganni jettee nuun jeenyessuun barbaadin. Qabsaa buleessa yoo taate isa kaleessa itti dadhabde irra waraana galmaan ga'uuf jira ijoollee duran dhaabbatin marroo duran dhaabbatin gullicha duran dhaabbatin. Isarratti shanan dalagina maqaa baa'oo keessa teesse dhugaa barbaadda yoo taate. Yoo dhuguma isa kaleessa itti dadhabde galmaan ga'uu yoo barbaadde. Of kabaja. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaatti gadi ba'ee eenyummaa keessa saaxiluuf jira har'a garuu of kabaja. Abbaa keenyaa taatu. Aarsaa guddaa kaffaltan bara dukkanaa eenyuun jirre keessatti gadi baatanii Oromoodhaaf dubbattanii har'a sadarkaa kanarraan geessanii akkana afaan koo dubbatu akkana eenyummaa kootiin boonu gootaniitu ga'ee guddaa godaannisa tokko narraa qabdu. Anaaf jettanii madooftani anaaf jettanii dargaggummaa keessan bosona keessatti fixxan dargaggeessa irra jiruuf aarsaa kaffaltan garuu hojii hojjettanitti daaraan anina akkuma moora PP keessa taa'e ajandaa isinii kennu. Inni kabiraan keessumaa jala sadii kan isinitti muu barbaadu warra kaleessa hooggana baa'oo ture fakkeenyaaf jaalleen colataafaa
obbo Galaasaa Dilboofa warreen akkasii amma warra akka jaale araarsaa biqilaa warra dhaqee pippitti namni warra gorsaa jiraa ta'e kanarra ajandaan godhatin yaa Oromoo sitti nima kaleessa aarsaa kaffalaniiru eeyyee amma qaa jaalleen colataa dhagaan guddaa obboleessi isaanii warra irra qabsoo irra jiran abbaa caalaalataa maqaa isaanii dhagaan guddaa ijaan argeen beeku lafa duwwaatti bar tokko na yaadadha oppiidoon bara jirtu xinnoo ta'ee jechaan baala muuziirraa qawwee hojjetannee hidhannee mucaa tokkotu ammallee jira mucaan maqaa isaan biyya jira wanta ta'eef nuyi xinnoo waan taane nuti dhachiise ani hoggana waraanaa na goree baala muuziirraa daabee naa hojjisiiseen ijoolleen magaalaa keessa ni hirsiisee deemaa jira ateenyuura naan jette warra oppiidoo abbaa caalallataatiin jedhee achumaan nu reebdee jechaan magaalaa keessatti warra oppiidoo yeroo san xinnoo taane jechaan ani isaaniin argeen beeku maqaa isaanii dhagaa guddadhe xinnoo ta'e jechaan isaan jiran biyya oppiidoo biyya ofirkaa qabu maal ta'eef lafa duwwaatti jechaan irratti hoggana abaa'oo ta'uu isaanii dhagaa guddadhe kanaaf namni danuunsaa leencoo ta'e guddate kaleessa ashaaraa guddaa kaan darbanu qabsoo bilisummaa Oromoo keessa arra isa kaleessaa irra miti namni irra jiru warraatiin madaalama kaleessa waan godhani waan biraa arra waan biraa keessa jiru kanaaf gaafa isaan mana diinaa keessa taa'anii ajandaa diinaa Oromoo fidanii abaa'oon faayidaan qabdu hadii gamtu waan biraadhaaf na gaafa siin maa irraa dubbatta dhiistee bira kuturati fira du'een qabdu akka fira du'eetti irraanfadhu warra dhaqee diinatti galee achi keessa taa'ee fakkeenyaaf mucaa jiraati du'e akka Fayyisaa Leellisaafa mata duree tokko fidee sii barreessa ati isaaf dhatte kumaaf kitela taatee deebii laattaaf ati akka du'eetti yoo dhiiste yoo isa hordofuu dhiiste akkasuma warri kaleessa qabsoo Oromoo keessa turan warri Oromoodhaaf waa godhan achi keessa taa'anii gaafa isaan hammeenya dhaabaa dubbatan hammeenya namaa dubbatan deebii laatinaafi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo waan hin jeju keessaa tokko isa kana keessumaa Jaaldaawwit Ibsaa takkaa deebiin kennan warri nafxanyaa miidiyaa isaanii irratti baasanii Mararaa Guddinaa akkas akkasiin jedhaniitu hamatan isaanii irratti naani lakki Mararaa nanaa fi obboleessa kooti yeroo sana yoo jedhee har'a wanta sana utuun gaafadhe iyyuu hin jenne garuu waan hin dhaga'e hin qabu jedhanii beekaa akka isaan walirra duulanii filaa xabicha kan isaan fidan Dr. Mararaa fi Jaaldaawwit akka isaan walirra duulan gochuufitu fidanii tooftaa akkasii fidu har'a immoo warri kaleessa qabsoo Oromoo keessa turan gaafa isaan mata duree tokko fidanii deebiin laatinaafi waan barbaadana jiranii irraanfadhu bira kuti dubartittiin daata jala deemtee beetii jettee dibbee rukuttu kuni kaleessa hoogganaa bilisummaa Oromoo gaaffii sana maaliif gaafachuun isee barbaachise waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo maal ergametti kenname mootummaaf hojjechaatti jirti lafa madaa Oromoo irratti Oromoon mata duree darbatamnaaniif irraa waca wanta ta'e keessumaa warri sooshaal miidiyaa irra jiru kun achirraa dhaqee dubbachiisii jiran iseetten iseen dhufteetu achirraa dubbachiisti isaaniin immoo dhaqee akka jedhi inni kun immoo ajandaa ta'uufi amma nagaa dhabdee jirti mootummaan sun dubbachuu dhiisanii waan barbaadan yoo godhan mootummaa sana baraaruu hin danda'an garuu Oromoon daaspooraan miidiyaa sooshaal miidiyaa irra jirtanii abala akka jedheedhaan mataaraan cabina Itoophiyaa fi PP'n kee wal qabatee qilee keessa badaatti jiru yeroo gabaabaatti Oromoof Oromiyaan immoo walabummaa isin rabsatti kanuma karaan nuyi qabnu woboo bira dhaabbachuu karaa woboo taaksii foorsiitiin woboo biraa dhaabbannu hayyoonni Oromoo wanta jirtan jabeessa eenyu malee isin cabsuu hin danda'u kan nuyi isin dura dhaabbannu gaafa karaa wobootiin ala waa'ee federaalizimii waa'ee saba biraa jettanii waliin mattani abadan hin ta'u inni kun abbaan barbaade qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuu yoo barbaade dhufee dhaaba keenya jala hiriiru waraana keenya jala hiriiru waraana keenya wajjin maaliif bilisummaa namoonni garaagaraa Oromiyaa keessa jiraatu jara kana mirga isaanii mulqumme mirga isaanii kabachiisuuf warra aadaa fi eenyummaa isaanii jalaa badeef walabummaan akka isaan jiraatanii qabsaa'aa jira wanta ta'eef qabsoon Oromoon geggeessaa jiru qabsoo saba bal'aati jedhiiti ofitti waammat dhattee Tigree jalan galin dhattee Walaayittaa jalan galin dhattee Kambaataa jalan galin miliyoona 60 fuute miliyoona 3 jalatti dhattee lafaan hin dhayin abbaan barbaade si jala hiriiru yoo dhuguma walabummaa barbaade yoo dhuguma bilisummaa barbaade kanaaf akka midhaan karattu achiis asiis corree waliin manne waliin hin manne hin ta'u jaallannu jibbinus karaan tokkitti nuti qabnu karaa waraana bilisummaa Oromootii fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo galmaan ga'uu duwwaa kaayyoo sana jala hiriiru waa dhaaba biraa jaarrachuu maaloo deebiin laatin wanti nuyi qabnu kaayyoo tokko qabna walabummaa Oromiyaatiif addi bilisummaa Oromoo ganama gaafa dhaabbate walabummaa Oromiyaa jedhe hiree ofii murteeffachuu haga fottoqu Oromoo kan baasu immoo fottoqu abbaan barbaade yoo nu wajjin ijaaramuu barbaade akka isteetii tokko dhufee nu biratti kan isaa qabate taa'uu danda'a keenya irratti nu murteessu nutu keenya irratti murteeffata kanuma itti galli dubbii Oromiyaa walaboomte ijaarrachuu Oromiyaan biyya malee naannoo miti kana quba qabaatu Tigreen iyyuu waggaa amma kana qabsoomne Tigree bilisa ba'an wayyaanee Shaabiyaa bilisa ba'an jira arras qabsoo Oromootiin qabsoo qeerroo qarreen kumaaf kitilleetti dhangale 5,000 jettu 50,000 oltetti dhume quba qabaadhu yoo xinnaate waggaa 10 eega wayyaaneen dhuftees yoo xinnaate 100,000 Oromoo fixeetti
daba Oromoo irraan geesse immoo utuu tokko irraan hafin isa irratti raawwatee agarsiisa jee torba saddeet keessatti si galeera dabi seen Oromoo irraan geesse Oromoo 600 700 boolla tokkotti fixxeetti yoo xinnaati irreecha irratti bishooftuu irratti nama 600 700 fixxeetti maayikaadiraa maaloo kan jedhu keessatti 600 700 moo fixanii agarsiisaniiru waan isin Oromoo irratti geesse irratti raawwateera isa seen amma dhalattoota Tigree buqqisuu maaloo kana ta'e Shaabiyaa buqqisaa turteetti Oromoo buqqisaa jirti buqqisaa turteetti isuma irratti raawwate qabsoon keenya nama buqqisuu miti isa buqqee deebisuuf dhaloonni keessumaa ijoolleen biyya Arabaatti dhaqee dararamaa jirtus isee kana isin jira ijoolleen keessumaa ijoolleen amantaa musliimaa hordoftan amantii keessan kabajdanii biyya akkasii keessattuu jirtanii maqaa biyya sana keessatti iddoo kabajamaa iddoo rabbi keessatti ulfaatu keessatti akka sareetti isin ilaalti kun maani garbummaa sitti fiti amantii keemini kan sitti fiti kan ati akka amantii keessatti utuu laalte utuu arabime akka Oromootti buqqaatee biyya Oromiyaa keessa dhuftee jiraatte dhugaa rabbiin siin jedha Oromoon gamoorraa gadi hin darbatu lafa Oromoo dhaalte fixxe turte garraamummaa Oromootiif akka amantiittis akka aadaattis Oromoon garraamee wanta ta'eef sareen ajjeesu nama miti iseen kaleessi keessaa baafachaa yeroo barbaade kunoo qabdee fuutee mana hidhaatti sinaxxee sitti taphachaati jirti amantiin kee rakkoo qaba siin jechaan amantii miti waan barbaade waaqessi dhagaa muka waaqessi deentaa koo miti waa'ee isaa miti kanaaf har'a wanta ati gochuu qabdu amantiidhaan jettee waa biraan ilaalin rabbuma kee duwwaa ilaali amantii makee hordofi dhugaa keessa kee jiru waa'ee Oromoof Oromiyaa immoo eenyuuf jette garan dabarsin eenyuuf jette amantiidhaaf jette garan dabarsin achi ilaalta isin ilaalin kaayyoo kee ilaali rabbiin kee ilaali kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ilaali deemi abalarra jiraate dhiise deentaa kee miti namni yoo xinnaatee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo 10 irraa jijjiirameera kaayyoon garuu hin jijjiiramne tokkittiidha wanta ta'eef namni kaayyoo tamanuun qaanamu kaayyoon kee gaarii badaasa ta'u yoo badaa ta'e wajjiniin badda yoo gaarii ta'e garuu itti kabajamaa jiraata akkuma adda bilisummaa Oromoo abaawoo meeqa bixxilame abaawoon tokkittii masaa tafe inni maqaa ofirraa qabu qarcoomee arjoomee maaloo ta'ee soodaree maaloo hundumtuu badee abaawoo isuma durii duwwaa tafe ammas maqaa biraa yoo kennaniif isuma duwwaa tafe maaliif waan dhugaa qabuuf waan dhiiga haqaatiin dhangalee dhiiga dhugaatitti dhangalee dhiiga amantii musliimaa kan hordofu Oromoo qulqulluutti dhangalee dhiiga Oromoo amantii waaqeffataa hordofutu dhiiga qulqulluu isaatti irratti dhangalee dhiiga amantii Oromoo kiristaanaatu qulqulluutu irratti dhangalee dhiigonni qulqullootaa immoo gara rabbitti gara waaqaatti wanta ta'eef dhugaa Oromoo immoo yoomiyyuu irraa dabsuu hin danda'an dhugaa shinniigaatu qabsoo Oromoo suphee irraa hanqe akka Oromoon ofitti duule akka Oromoon walitti duule silaa yoona bannee barbadoomneera garuu dhugaan jara sana rabbii wajjin dhalootetti cichu argameetu har'a kunoo sadarkaa kanarraa siigeera har'as achiin kottaa asiin kottaan jedhee karaa tokko qabna karaa waraana bilisummaa Oromoo hayyoon Oromoos daandii sana ittima daandii waboon lafa kaa'ate karaan itti gargaaramu karaa tokko eessaan gargaaran jedhina dameen bixxilatina karaan inni ijaarrate tokko qaba 2018 keessa kan inni ijaarrate eeguma teebee eeguma lakkii ansiif hin galu jedhee PP irraa adda bee kan inni dhaabbate woboo taaksii foorsii jedhama kan biraan bixxilatee jirti waa'ee ishee dhiisa hoogganni waraanaa dhufee irraa dubbachuuf jira achiin waa meeqa diraamaa isheen hojjetu jira gogaa baaboo ofitti dibde isa dhiisa isa yeroo biraatti deebina amma garuu karaa inni lafa kaa'atee karaa kana duwwaana gargaara sharfii nutuun cabinna gaa jedhee itti waggaa amma kana cichanii sadarkaa kanarraan ga'an karaa woboo taaksii foorsiiti karaa sanaan gargaara woboo ajabeessin hayyoonni Oromoo hojjeetti jirtan jabaadha isa kaleessaan ilaalina kaleessa yoo ta'e eenyuyyuu hin dogoggora kan hin dogoggorre rabbi duwwaa waaqa duwwaan nama ta'e kan hin dogoggorre hin jiru arra garuu waa biraan ilaalina ija keessan marroorraan ka'atina marroon kaayyoo oofaatti jira isa dhaggeeffadhu deeme hoggana kee ta'a arra kaayyoo irra jira waan ta'eef jaal gullicha irra hoggana keeti jaal sanyiira irra hoggana keeti kaayyoo irra jiru hamma kaayyoo irra jiranitti kaayyoo irraa minnaan gatii bira kuti shira lolaa keessatti yoo loltu ta'uu baadhayyuu amma tokko dhagees dubbisee sargee hin kufe jedhee baatee hin deemu lolarratuu jiru jecha yoo garuu yoo mo'achaa jiraate madoosaa suphachaa isa dandeemu baachaa deema malee amma wareegamee isaaf dhaabbatee hin boonu isa darbeef hin boonu siidaa jettee hin maraatiin abaluuf jettees kabaja gootota maaloo jettees hin joonjeen goota komaaf kitila jalaa dhume wayyaana jala ji'a 8 kana keessatti warra waggaa 30 Oromoo qorqaa ba'an garuu guyyaa tokko boossee hin beektu tiishartii isaanillee uffattee hin beektu jarri gadduu dhiistee miti arra nuyi ciniinachuu danda'u qabna keessa keenyatti eenyumaa wareegamin arra waa'ee isaa miti gaafa galma keenya wareega isaanis baasuu kan dandeenyu bilisummaadha wanta ta'eef isa darbin ilaali Hacaaluun nuti warra ol deebi'e amma warra suuraan naannessu kana dhugaa rabbiin isin hin jedha isin taajjabee lafatti isin naqee darba dhugaadhaaf akka ni beekta nafxanyaan faayidaa siyaasaatiif oppiidiyoon akka galaafatte beekta dhimma siyaasaatiif ajjeesi jiranii akka ajjeesisan nafxanyaan
torbee isaan jiranii akka isaan ajjeesuu baannaan abiyyiin hin balleessina jennaan akka inni ajjeesise beekta mata duree isii ta'uu hin qabu kan ajjeesisa abiyyii achirra keessee jaraa wajjin gaafa guyyaa isaa kabaju qaana'oo sirra jira kanaaf kanaanis hin gowwoomina gootota Oromoo gaafa Oromiyaa walaba taate guyyaa goototaa isuma jarri kaa'ataniin itti fufne siidaa gootota Oromoo walii galaa immoo gootota Oromoo warra Oromiyaa keessatti awwaalaman warra achi buuteen dhabame dhannee magaalaa keenya Finfinnee irratti lafa barbaannetti masaraa Minilik isa amma jedhamu kana keessatti an akka yaada kiyyatti gaafa Oromiyaa yeroo dhiyootti walaboomtu gootota keenyatti achitti awwaalama maaliif ajajachi raabeen Oromoo dhume wanta ta'eef achi lafa gootonni keenyatti yaadataman ta'a yeroo sana siidaa ijaarra arra waan siidaa ijaaruuf hin qabu qabsootee rabbiin godhin malee hoogganni waraanaa keenya kamillee yoo wareegame waan nuyi gaddeebinee boonyuuf hin jiru goota keenya hojii hojjeteera hin darbu kanaaf gadi ba'e hoogganni waraanaa yookaan waraanni bilisummaa Oromoo kan inni du'e gaafa qawwee fudhatee manaa gadi ba'edha maaliif ajjeese duuraaf gadi ba'e wanta ta'eef gaafa lubbuun isaa darbite miti gaafa mana isaatii haadhaaf abbaa isaa dhiisee qawwee kaafatee bosona gal gaafa sana du'e gooti gaafa sana du'a quba qabaadha kanaaf utuu qabsoorra jiru yoo wareegame hin wareegame hin du'ee miti bara baraan jiraataadha onni Oromoo keessa jiraata wanta ta'eef kanuma isin jechuu barbaada woboo jabeessinu woboo biraa dhaabbannu hayyoonni Oromoo yaada gaariirra jirtu karaa isaan kaataniin akka Oromoon gargaaru jaraa wajjin haasaa jaraa wajjin mari'adhaa karaa kana gargaaraa jira yoo suuqii banachuu ta'es immoo bukkeetti waa bixxilana yoo ta'e isinis isin hin baastu akkama jirtanitti woboo gargaaruun eegatee karaa woboon jireen gargaaraa jira uummata keenya dammassa qalbii uummataa achirra fida hidhamtoota keenya kan nu baasu waraana bilisummaa Oromooti Oromoof Oromiyaa hidhaa jala jiru shinna sana caccabsee bittimmeessee Oromoof Oromiyaa hidhaa waggaa 150 sirna nafxanya jilaa kan baasu waraana bilisummaa Oromoo duwwaa kan Oromoon hunduu amaneetti galaa jira jabeessa bira dhaabbadhaa guyyaa gaarii galgala gaarii woboo jabeessinu injifannoo uummata Oromootiif nagaatti